Hawaasni godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa hanga guyyaa har'aatti rakkoo hamtuu keessummeessaa jiraachuu himatan beekanii Taakkalaa dabalata isaa dhiyeessiti. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara dhumaa ture tuttuqqaan hawaasa nagaa qe'ee isaarra jiraatu irratti kan eegale. Erga guyyaa sanaatii gannootiin lama darbanii jiru. Hawaasni godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haga guyyaa har'aatti rakkoo hamtuu keessummeessaa akka jiran himatu. Aanota akka Kiiramuu, Eebantuu, Limmuu, Galiilaa, Jaardagaa Jaartee, Amuruu warreen rakkoo kana keessummeessedha. Roorroo alagaa daangaa ce'uun dhufeen hawaasni kun waan suukkanneessaa rakkoo hedduun roorrifamaa har'a gahee jira. Keessumaa bara 2015 yakkoonni namummaa hedduun aanota godinaalee kanneenii keessatti raawwatamaniiru. Taateewwan akka saamamuu qabeenyaawwan akka beelladaa fi midhaan callaa du'a akkam fokkisu gubachuu manneen jireenyaa buqqa'insa guddaa fi kanneen biroo warreen jiraattota toora sanaa irratti ta'edha. Akka jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa iddoowwan garaagaraa irraa buqqa'uun buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu jiran jedhanitti ji'oota 8tiif bakkichatti hanqina nyaataa fi fayyaan rakkachaa akka jiran nutti himan. Amuruu irraa dhufne gandaara jaarsoo baadiyyaa irraa buqqifamnee ta'aa. Aanarra turre aanarraas buqqifamnee as godinatti baqannee godina kana keessaas amma naannoo ji'a 8ffaa ta'uu deemna as keessa kan jiraachaa jirru. Ta'ee gargaarsi amma yoonatti lammiilee garaagaraa irraas gargaaramaa turre rakkoon darbee akkasuma ni jira ammallee innumtuu amma erga namni kun nageenyi tasgabbaa'e gad deebi'aa jaamaniiti asitti. Gargaarsi badaa kan lammiin gargaaraa jiran sun dhaabatee jira. Sanarraa kan ka'e kan busaa gonoffarraa fudhannu duraanumaa hoggaa miti waan ta'eef rakkoo beelaa adda addaatiif uummanni ammallee darbee saaxilamaa jira. Mana haakimii yeroo deemanittis qorichi gahaan hin jiru riiferii barreessu. Bokkaanis roobaa jira namni diidatti iddoo bahee itti nyaata bilcheeffatu hin qabu ishuma argate sanaahu. Bakka bokkaan kun yoo akkanaan lafatti garbee ammallee uummanni daran dhibeetiin miidhama innee yaaddoo guddaa keessa kan jirrudha. Akka namni nuti dubbisne jedhanitti yoo ta'e namootiin bakka buqqaanitti deebisuuf yaalii taasifamus haga ammaa deebi'uu hin dandeenye jedhan. Jiraataan kun buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa isaan dabalatee abbootiin warraa 3,000 ta'an qubatanii akka jiran nutti himan. Kana malees namoota qubatanii jiran kana keessaa kan lubbuun darbes akka jiru kaasan. Inni kun dhibbatti yoo kan dhugaa dubbachuudhaaf ta'e uummanni gad deebi'ee hin jiru amma yoonatti walakkaan isaanii warri deebi'anii achitti kan miidhamanii taateen sun ammas lammaffaa irratti ta'e miidhama guddaa keessa galanii miidhamanitu jira. Sanarraa kan ka'e uummanni beelos rakkatus asuma jiraanna jee filannoo godhate asuma jala taa'ee baranduu jala taa'ee rakkachaa jira. Hin deebinee jechuun ni danda'ama dhibbatti. Namni darbees jira kan lubbuutiinis qabamee diinaan fudhatamee jira akka quba qabnuttis akka dhageenyuttis. Egaa gandoota 16tu jira. Gandoota 16 kana naannoo abbaa warraa 3,000 ol ta'ee nan tilmaama. Maatii malee abbaa warratti yoon tilmaamu kana ni caalu jeen tilmaama.